Nagaa araarri Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Qulqulloonni maatii Waaqayyoo iddoowwan garaagaraatti sagalee kana daawwatan hunduma keessaniif guyyaa har'aas yeroodhaa gara yerootti waldaan keenya waldaan agarsiistuu mootummaa Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo isin biraan ga'uun isaa hin beekama. Har'as dubbii Waaqayyoo isa jiraataa qabadheen fuula keessanitti argameen jira. Guyyaa har'aa kana yeroo gabaabaa dubbii Waaqayyoo akka wajjin barannuu fi Waaqayyo inni yeroo kana nuu kenne maqaan isaa bara baraan kan galateeffame haa ta'u jecha dubbii Waaqayyoo macaafa qulqulluu ergaa guyyaa har'aa macaafa Anbaaqoom raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee hamma 4tti akkas jedhan dubbisa maqaa Yesuusiin. Ani iddoo dhaabatanii eegan irra dhaabadhee na eegaa koobii sanarras nan ijaajja. Kunoo dubbii inni anatti dubbatu na dhagaa wanta ani isa komadheefis waan inni deebisu nan ilaala. Yommus Waaqayyo naaf deebisee mul'ata argite kana akka namni rakkina malee dubbisuu danda'utti mul'isii gabatee irratti caafi. Mul'anni kun yeroo itti raawwatamuun isaaf ta'u hin eega. Waa'ee guyyaa booddeen dubbata garuu soba miti. Yoo lafa irra harkifame iyyuu isa eeggadhu inni dhugumaan hin dhufaa hin turus jedhe. Kunoo namni afuufamaan namni yaada qajeelaa miti. Namni qajeelaan garuu amantii isaatiin in jiraata. Ameen. Kutaan kun kutaa raajii Waaqayyo Anbaaqoom Waaqayyo wajjin haasaa godhee Waaqayyotu waaqarraa sagalee deebii kutaa kenneefidha. Akkanatti dubbatuuf garuu daqiiqaa tokko Waaqayyoon hin kadhanna. Kaleessa sar'as bara baraan kan jiraattu abbaa gooftaa keenyaa barri gooftummaa keessirra kan hin dabarre alfaaf omeegaa kan taate jalqabniif dhumni waan hundumaa harka kee keessa kan jiru sagalee keetiin immoo wanta ija namaatti mul'atu hundumaa kan uumte har'a sagaleen kee humna hojjetuuf keessaa kan qabu ati Waaqayyo keenyadha. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Saayitii ati nuu laatte bara ati nuu laatte yeroo ati nuu laatte irratti dubbii kee akka dhageenyuun barbaadda. Dubbii keetiin immoo wanti haaraan hin ta'a. Namoonni sagalee kana dhagaan maqaa Yesuus Kiristoosiin humna sagalee kee keessa moo'ichaa fudhatan. Injifannoon nuuf haa kennamu. Dhageenyi akka ittiin jiraanne gochuu kan barbaadu kamillee kan rukutame haa ta'u. Iddoo kam ta'anii sagalee kana kan daawwatan maqaa Yesuus Kiristoosiin yaada garaa isaanii fi namummaa isaanii keessatti ija godhatee fi milkoominatti isaan haa baasu. Maqaa Yesuusiin ameen. Kutaa kana gaafa laaltanii Anbaaqoom raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 qabdanii keessumaa amma 3 yeroo dubbiftanii yeroo Waaqayyo yaada Anbaaqoom Waaqayyotti dubbachaa tureef Waaqayyotu deebii yeroo inni kennuu fi haasaa raajii Waaqayyoof Waaqayyo wal duukaa godhee agarsiisa. Anbaaqoom garuu jecha Waaqayyo deebisee fi irra dhaabateetu ofii isaatiin waa jedha. Wanta inni jedhu iyyuu maalidha gaafa jettan lakkoofsa 1 irratti boqonnaa 2 keessatti ani iddoo dhaabbatanii eeggachuun ta'urra dhaabadhee Waaqayyoon nan eeggadhaa koobii akka sanarras nan ijaajjaa'edha. Iddoo dhaabatanii Waaqayyoon eeggachuun ta'urra dhaabbadheen Waaqayyoon nan eeggadhaa'edha. Koobii sanarras nan ijaajjaa'edha. Wanta isa komadheefis wanta Waaqayyo naa deebisu dhaabadheetanii nan ilaalaa'edha. Ofii isaatti haasa'a. Iddoo dhaabatanii eeggachuun ta'urra nan dhaabadha koobii akka sanarras nan ijaajjaa'edha. Wanta isa komadheefis deebii Waaqayyo naa kennu nan ilaalaa'edha. Yaadanni Waaqayyo wajjin haasa'u yaada garaasaa keessaa kitaaba kana keessatti yeroo inni dubbatudha. Kutaan kun kan agarsiisu. Walitti qaba dubbii keenya kanaaf kan nuu ta'u sagalee Waaqayyoo keessatti dhaabannee mata dureen isinii kennu hafuura dhaabbataa qabaachuudha. Hafuura dhaabbataa qabaachuu waan jennu isinitti dubbadha. Kana bal'inaan yeroo gabaabaa keessatti isin biraan ga'uu nan jaalladha. Kanaaf egaa Anbaaqoom maal jedhaa? Iddoo dhaabbatanii eeggachuun ta'urra dhaabadheetaniini nan sa eeggadhaa'edha. Koobicharras nan ijaajja. Wanta isa komadheef deebii Waaqayyo naa kennus dhaabadhee nan ilaalaa'edha. Maaliif Waaqayyo Waaqa deebii deebisudha waan ta'eef Waaqayyo Waaqa waan gaafataniidhaaf deebii namaa kennudha waan ta'eef jedhee booddee maalidha? Waaqayyo deebisee jedhaan Waaqayyotti dubbatama immoo mul'atatti agarsiise qaba. Waan argite kana akka namni rakkina malee dubbisuu danda'utti gabatee irratti gurguddisiitii ifa godhii barreesseedhaan. Wanti tan argite kuni yeroo eega malee hin tura malee hin raawwatamaayidhaan. Wanta tan argite kana wanta si agarsiise kana hin raawwatamaayidhaan. Wanti Waaqayyo Anbaaqoomin agarsiise komii inni Waaqayyo biraa qabu gaaffii inni Waaqayyo biraa qabu waa lamadha. Inni tokko kan ofii isaati kutaa kana guutummaa isaa macaafa Anbaaqoom kana yoo qorattanii waa lamadha. Jireenya ofiisaaf yeroo inni itti Waaqayyoon gaafatu inni lammaffaan immoo raajii Waaqayyooti waan ta'eef waa'ee sabaaf yeroo inni Waaqayyoon
gaaffii gaafatu qo'annoo kana keessaan argattu yoo macaafaa Anbaaqoom kana qo'attan. Garuu gaaffii qabu kanaaf Waaqayyo taasaasee wanta Waaqayyo deebisuu fi keetti maalidha? Dhaabadheen isa eegaa. Hin deebisa Waaqayyo. Waaqayyos immoo maalidheera? Wanta tina gaafatte siin deebisaadha. Sittan mul'isaadha. Mul'atan margite kana garuu rakkina malee bor namni dubbisuu akka danda'utti caafii kaayii hin raawwatama yeroo eega malee soba miti dhugaadha galma gaa'e. Wantan barbaade qabiyyee guyyaa har'aa dubbadhu keessatti iddoo dhaabatanii eeggachuun ta'u dhaabbadheen Waaqayyoon nan eegaadha. Garaa qajeelaaf garaa amantiidhaan namni Waaqayyoon gaaffii yoo gaafate Waaqayyo Waaqa deebii deebisu waan ta'eedhaaf deebii namaa kenna. Deebii Waaqayyo harkaa fudhachuuf garuu namni jireenya isaaf haa ta'u, maatii isaaf haa ta'u, biyya isaaf haa ta'u wanta Waaqayyo deebisuu qaba. Kun natti hin tolle, maatii kootti hin tolle, waldaa kootti, biyya kootti hin tolle. Waaqayyo utuu akka kanaa miti akka biraa godhe nan jaalladha kan jedhu yoo jiraate akkaataa itti wanta gaarii Waaqayyo harkaa fudhatu dhaabbannaa iddoo dhaabatee Waaqayyoon eeguu qaba. Namni hafuura dhaabbataatiin Waaqayyoon eega taanaani komachaa nafuu kadhachaa nafuu Waaqayyo Waaqa deebii waan ta'eef hin deebisaafi. Deebii Waaqayyo harkaa barbaanne fudhachuuf garuu dhaabbachuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf hafuurri dhaabbataa nama kamuun barbaachisa. Amanaa Waaqayyotti amane. Amanaa dubbii Waaqayyoo beeku. Amanaa Waaqayyo harkaa deebii eegaa jiru hafuura dhaabbataa qabaachuun dhaabachuun baay'ee murteessaadha. Faarsaa 51 lakkoofsi 10 akkas jedha. Yaa Waaqayyo garaa qulqullaa'aanaaf uume hafuura dhaabbataas na keessatti haaressi jedha. Garaa qulqullaa'aanaaf uume hafuura dhaabbataas na keessatti haaressi jedha. Garaan qulqullaa'aan iddoo Waaqayyoof mijateedha. Hafuurri dhaabbataan amantii abdii kutannaarraa bilisa ba'e Waaqayyoon eeggachuudha. Garaa qulqullaa'aa amantii dhugaa kan hin pherepheramne, kan hin shakkine, kan hin gumgumne hafuura dhaabbataa yoo qabaate namni deebii Waaqayyo harkaa fudhachuu danda'a. Barri kun bara seexanni jireenya namaa irratti gaaffii baay'iseedha. Bitaan mirgaa yoo laaltan, duubaa fuulduraa yoo laaltanii gaaffiin namatti baay'ata. Waa'een jiraachuu gaaffiidha. Waa'een hojjechuu gaaffiidha. Waa'eemti oolmaa keenya guyyaayyuu gaaffiidha. Gaaffii kana kan deebisu garuu Waaqayyoodha. Isa Waaqayyo deebii ta'e kana garuu deebii harkaa fudhachuu kan dandeenyu akka Anbaaqoom iddoo dhaabbannee eeggachuun ta'urra dhaabbannee Waaqayyoo eegnedha. Qabiyyeen dubbii keenya hafuura dhaabbataa yoo qabaannedha. Daawit kanaafidha. Garaa qulqullaa'aanaaf uume hafuura dhaabbataa mana keessatti haaressedha. Mana kee keessaa gannan baasiini hafuura kee manarraan fudhatiinidha. Garaan qulqullaa'aa baay'ee murteessaadha. Hafuurri dhaabbataan baay'ee murteessaadha. Deebii Waaqayyo harkaa fudhachuudhaaf. Waaqayyo gaaffii kamuufuu deebii qaba. Gaaffii ilmi namaa gaafatu Waaqayyo karaa lamaan deebisaaf. Yoo waan qajeelaa, waan sirrii, waan Waaqayyoon gammachiisu yoo ta'e tole ishiidhaan deebisa Waaqayyo. Gochaan immoo agarsiisa. Yoo garuu wanti nuti Waaqayyoon gaafanne sirrii miti yoo ta'e nun fayyadu nutti gaarii fakkaate yoo ta'e Waaqayyo cal jechuu danda'a Waaqayyo. Deebisuu dhiisuus danda'a. Garuu Waaqayyo waan gaaffii gaafanne akkuma Anbaaqoomitti dubbate sagalee raajiin ta'uu danda'a. Abjuudhaan ta'uu danda'a. Abdii dubbii Waaqayyo keessaan ta'uu danda'a. Nutti dubbata. Isa dubbate immoo hin dhiisu Waaqayyo. Yoo lafarra harkifame, yoo waan ture fakkaate iyyuu Waaqayyoon raawwata. Isa Waaqayyo raawwatu raawwii isaa eeguuf garuu dhaabbachuun baay'ee murteessaadha. Hafuura dhaabbataa qabaachuun baay'ee murteessaadha. Namoota baay'ee wanti dadhabsiisu yeroo baay'ee dhaabachuu dadhabuudha. Dhaabatanii Waaqayyoon hin eegan. Yeroo baay'ee Waaqayyo dhaabbadhu. Dhaabbachuun immoo miillaan miti, hafuuraanidha. Hafuurri immoo yaada garaatti hidhamee jira. Takka takka Waaqayyo miilluma keenyaan isuma fooniiyyuu biyya tokko keessa akkanatti jireenyaan hin baane barbaada. Biyya akkasii keessa jiraadhu jechuu danda'a Waaqayyo. Biyya akkasii keessa immoo jechuu danda'a Waaqayyo.
Innamma barbaachisu garuu waaqa hafuuraa waa waaqeffannuu fi hafuura dhaabbataa qabaachuu. Ambaaqoom dhaabadheen eeggadhaa jedhe. Koobicharra nan ijaajje kakicha qabadheen dhaabbadhaa. Iddoo dhaabbataa isa waaqayyo naan jedhe akkaataa waaqayyo naan jedheen nan dhaabadhaadha. Hafuurri dhaabbataa deebii waaqayyo harkaa barbaaddu sii kennuudhaaf karaa guddaadhaan baay'ee murteessaadha. Dhaabbadhu hafuura keedhaan, dhaabbadhu qalbii keedhaan, dhaabbadhu amantii keedhaan, dhaabbadhu amanannaa keedhaan. Gaafatti dhaabatte iddoo dhaabatteef iddoo waaqayyo si dhaabetti waaqayyo deebii yaada garaa keessii laata. Kanaaf fiiguutti amanuun barbaachisaa miti. Fiiguun fiigii waaqayyo boodan barbaachisa. Otoo waaqayyo fiigin jedhiin garuu fiiguun jireenya namaa akkasumaan godha. Jireenya namoota baay'ee akka jireenya qilleensaati. Qilleensi hin abootamu. Namoonni baay'een qilleensa abootuu barbaadu. Qilleensi hin abootamu. Hoosee 12:1 gaafa dubbiftan maal sagalee waaqayyo Efreem guyyaa guutuudha. Qilleensa ba'aa biiftuu wajjin fiigaa oolaayidha. Jireenya isaa qilleensa wajjin godhateedha. Efreem qilleensa ba'aa biiftuu wajjin fiigaa oolaayidha. Inni yumaa inni beektu warra kakuu waaqayyoon qabne warra waaqayyoon hin beekne wajjin hidhata godhateetu nagada jalqabeedha. Hariiroo jalqabeedha. Warra Gibxiif warra Asoor wajjiniin haasaa jalqabeedha. Kanaaf waaqayyo maa jedheen illee ati amma qilleensa wajjin fiigaa jirtaa jedheen. Namni iddoo waaqayyoon dhaabanne dhaabatu, namni nama waa'ee hafuuraan beekne wajjin oolee bulu, namni jireenya isaa lafarraa mo'achuuf jedhee wanta waaqayyoof kakuu hin qabne, wanta waaqayyo irraas kakuu hin qabne wajjin oolee bulu, nama qilleensa wajjin oolee buluudha. Namni waaqayyoo garuu qilleensa bubbisu keessatti iyyuu dhaabbatee waaqayyoon eega. Qilleensa nama raasu keessatti iyyuu amanannaa isaa waaqayyoon godhatee dhaabbatee waaqayyoon dhaggeeffata. Kanaaf Efreem maa jedhe waaqayyo qilleensa ba'aa biiftuu wajjin jooraa waan jirtuuf dhaabbadhuudha yaadi waaqayyo. Hin fiigiinidha qilleensa wajjiniin. Namoonni yeroo baay'ee deebii waaqayyo harkaa fudhachuuf qilleensa gaarii eeggatu. Waaqayyo qilleensa mijatu keessattis qilleensa mijanne keessattis deebii deebisuu hin danda'a. Barbaachuu waaqayyo garuu hafuura dhaabbataa akka qabaannudha. Hafuurri dhaabbataa jiraannaan waaqayyo harkaa deebiif nagaa qabaachuu dandeenya. Jireenya dhugaa qabaachuu dandeenya. Macaafa lallabaa keessatti gaafa laaltanii namni qilleensa gaarii eeggatudha sagalee waaqayyoo sanyii isaan facaasu midhaan isaa makaratee ol hin galfatu jedha. Qilleensa gaarii jechuun maa jechuudha dhagaa. Waaqayyoon gaaffii gaafanne haala nuu mijate keessatti bichaa deebisa waa miti waaqayyo. Haala nuu mijanne keessattis waaqayyo deebiin deebisa. Waaqayyo irraa gaaffii kan qabnu yeroo nuu ta'e bichaa deebii deebisa miti waaqayyo. Yeroo nuu hin taanettis deebii deebisa. Gaaffii ofii kee, gaaffii maatii kee, gaaffii biyya kee, gaaffii fayyaa kee, gaaffii dinagdee kee kan gaafattu waaqayyoon yeroo sii ta'u bichaa haala migataa bichaa qilleensa nagaa bichaa keetti miti. Waaqayyo kan deebisu hafuura dhaabbataa qabaadhu malee yeroo isaaf guyyaa isaatti waaqayyo isa dubbate raawwataa waan gaafatteef deebii laata waaqayyo. Haleluuyaa. Deebii laata waaqayyo. Deebii waaqayyo immoo guutuudhaan dhufa. Deebii waaqayyo immoo hamma yaadanii gararraadhaan dhufa. Deebii waaqayyo immoo karaa namni hin yaanneen dhufa. Sagalee abdii dhugaa dubbii waaqayyo raagee tokko sirrattan dubbadha. Waaqayyoon waggaa dheeraa kan gaafattu. Gaaffii jireenya foonii haa ta'u, gaaffii jireenya hafuuraa haa ta'u, gaaffii fayyaa dinagdee haa ta'u, waaqayyo irraa kan qabdu. Karaa ati eegdu bichaa otoo hin taane waaqayyo karaa ati hin eegnes deebii deebisa. Amantoota qalbii hafuuraan waaqayyo harkaa deebii eeggataniif yaada laman qaba of keessaa kan ittiin jireenya koo yeroo yerootti ittiin ofitti dubbadhu. Waaqayyo deebii namaa deebisuuf jedheen amanaan. Waaqayyo gaaffii kee waggaa 10 waggaa 5 sii deebisuuf waa lamatti gargaarama waaqayyo. Tokko maayin karaa sin hin beekne waaqayyo karaa qaba gaaffii kee deebisuuf. Lammaffaa gaaffii kee deebisuuf waaqayyo yeroo ati eegdeef yeroo ati yaaddetti hin taane yoo ta'e yeroo ta'e sii qaba waaqayyo yeroo waaqayyotti gaaffiin kee deebi'a. Waaqayyo harkaa deebii kan barbaadan dhagaa. Naa deebi'uu dide kadhannaan koo. Naa deebi'uu dide boo'ichi koo. Kakuun ijoollummaa koo raawwatamuu dide.
hin dubbata malee meerre waaqayyo warri jettan akka nama qilleensa abooteen ta'e warri jettan dubbatee waaqayyo hin irraanfatee warri jettan waaqayyo akka nama miti hin irraanfatu garuu waan siin jedha sii deebisuuf waaqayyo irra hin deebi'u ammayyuu karaati eegdee miti ta'uu danda'a karaa biraa karaa qaba waaqayyo guyyaati eegdee miti ta'uu danda'a waaqayyo guyyaa tokko kaayira guyyaan sun guyyaa waaqayyotti gaaffii keef deebisuudha sagalee koo kaaseen dubbadha sumaaf waaqayyo karaati eegde malee karaa qaba kan biraa guyyaa ati eegdee dhabde kaleessa gaddan taane yoo ta'e waaqayyo tarii maaltu beeka akkumatti viidiyoo kana dhageessee booddee waa dhaga'uu dandeessa waaqayyo gaaffii keef deebisa kanaaf deebii waaqayyo harkaa kan barbaadu namni hafuura dhaabbataatiin dhaabatee waaqayyo harkaa deebii fudhachuutu irra jiraata hafuurri dhaabbataan siniif haa kennamu maqaa Yesuusiin hafuurri sin dhaabee karaa waaqayyottiin gara kee dhufee sin dhabiin waaqayyo biraan sin ga'u hafuura sin dhaabee guyyaa waaqayyo jaa sin agarsiisu hafuura dhaabbataa siniif haa kennu waaqni waaqotaa namoota baay'eef waaqayyo karaa isaa yaadanii alatti karaa biraa karaa baafatee gara isaanii dhaquu barbaada isaan garuu iddoo waaqayyo isaan dhaabeen jira waan ta'eedhaaf dhufee isaan dhaba waaqayyo lafa nuti jirru wallaallamoo jechuu miti roon akkas jedhu eenyummaa waaqayyo sasirrii waa sadan sinitan dubbadha isa eenyummaa nuun fakkaan waaqayyo waaqa iddoo hundumaa jirudha waaqayyo waaqa waan hundumaa beekudha waaqayyo waaqa waan hundumaa danda'udha kuni sadan waaqayyoon eenyumarraa adda isa godha waaqoliin kam kanaan waaqayyoon hin fakkaatani waaqayyo waaqa iddoo hundumaa jirudha waaqayyo waaqa waan hundumaa beekudha waaqayyo waaqa waan hundumaa danda'udha dandeetti waaqayyo arguuf beekumsa waaqayyo jireenya keenya keessatti beekee rakkina keenyaaf furmaata kennuuf iddoo hundumaa waan jiraateef waaqayyo iddoo hundumaatti dhufee gaaffii keenya hin deebisu iddoo wayii qaba waaqayyo niyyuu hafuura dhaabbataatiin dhaabatanii waaqayyoon eeguudha yoo dhaabanne deebii na dhagaa biyyaa biyyatti fiiguu bichaan deebii miti hojii tokkorraa hojii kan biraatti fiiguun deebii miti waldaa tokkorraa waldaa kan biraatti fiiguun deebii miti deebiin hafuura dhaabbataatiin waaqayyo wajjin haasa'anii ejjennaa faana miila keenyaaf waaqayyoon dhaggeeffachaa deemuun nurra jiraata warri waaqayyoon dhaga'anii deeman milkaa'insa qabu nagaa qabu sina yaadachiisa macaafa qulqulluu keessaa wal duukaa biyya tokkoo ba'an Abrahaamiif Loox inni tokko kakuudhaan ba'e inni tokko garuu abbaa kakuu hordofee ba'e iddoo ta'e wayii gaanii gaafa wal dhaban hoggantoonni isaanii gaafa wal dhabanii filadhu jedheen Abrahaam akeeka waaqayyoon ba'e waan ta'eef yaada waaqayyoon ba'e waan ta'eef kakuu waaqayyootiin ba'e waan ta'eef inni sun garuu ofii ba'e biyya gaarii filate akka fooniitti boodarra garuu biyya salphinaa biyya gadhee filate ni jalqaba gaarii fakkaate inni yeroo filatee Loox irraa gargar ba'e Abrahaam biyya gaarii inni fakkaanne garuu gaarummaan waaqayyoof hafuurri dhaabbataan waaqayyoon amanatu wajjin waan jiruuf haala geeddareef waaqayyo kanaafi milkoomina ce'umsa arguuf addumattuu gaaffii gaafanneef waaqayyo harkaa deebii fudhachuu fi hafuurri dhaabbataan baay'ee murteessaadha siin kadhadhaameen jedhii fudhatuma iddoo kam jirtu iyyuu hafuura dhaabbataa siif alaatu waaqayyo hafuurattiin dhaabattee waaqayyoon eegdu keessumaa bara kana keessa wanta baay'eetu akka namni hin dhaabanne nama godha maa inni beektu jechaan isin tuqeen deebi'a bara kana akka namni hin dhaabanne kan godhu olola oduu taatee mul'atu hawwii yaada garaa dhalootaa otoon hojjetiin milkaa'insa dheebotudha dhaabbii kan nama dhowwu waggaa kana keessa baroota kana keessa gaafa laaltan isa kaan oduutu ari'ata isa kaan immoo milkoominsa karaa sirnaan eegganne akkasumattiin badhaadhummaa lafarraa argachuuf hawwuu gojoma uutu dhaabbii dhowwata inni kaan immoo waanuma arguun dhugaatti fakkaate gaaritti fakkaate fiigee qajeela dhaabbadhu waaqayyoon eegi mariin jireenya kee waaqayyo taanaan iddoo waaqayyo si dhaabe dhaabbadhu achitti dhufee waaqayyo waan sitti dubbate si raawwata meeshee kana dhagaa jabeessee waan isinitti hima akka namni hin dhaabbanne maaltu nama godha akka caafata qulqullaa'aa keessatti waan nama dubbate irraa fagoo miti inni tokko
akka namni dhaabbanne kan nama godhu waan gurraan dhaga'amu. Wanti gurraan dhaga'amu akka namni dhaabbanne nama godha. Sagalee dhaga'amu jechuudha. Sagalee Waaqayyoo keessa gaafa laaltan Ba'uu 14 lakkoofsa 13 warra Waaqayyo biyya Gibxii keessatti waggaa 430 hacuucaan irra ture bahaa jedhee nama afaan isaa fiitee karaa Musee baasee Waaqayyo qajeelcheera. Karaa walakkaa ga'anii iddoo yaadamee batoo hin ga'iin dugda isaanii duuba inni isaan kaleessa harkaa ba'an Fari'oon dhufaa jira gaafa dhaga'anii hin phiraphiramanii hin raafamanii hin naani Musee irratti Aaroon irratti baay'ee gumguman. Kanaan maal jedhanirre maaliif nu baasta ittiin jedhan waa baay'ee ittiin jedhan. Garuu akkas jedhee Museen yaa jarana dhaabadhaa jabaadhaatti dhaabbadhaa gocha Waaqayyo har'a sin fayyisuudhaaf hoggatu dhaabadhaatti ilaalaa. Har'a Waaqayyo sinii lola sin garuu jabaadhaa dhaabbadhaa. Jabaadhuu dhaabbadhatiyyuu sii lola Waaqayyo moo'icha sii laata Waaqayyo. Dhaabachuun garuu moo'icha nama gonfachiisa. Dhaabachuun garuu diina duudama namaarraa waan baay'ee namatti dubbatu dura keerraa waan banbanu bitaan mirga keerraa waan aadatu gabsirraa godha. Dhaabachuudha murteessaa. Dhaabachuudha inni deebii namaa Waaqayyo biraa akka dhufu namaa taasisu. Dhaabadhaa jedhan har'uma immoo argitu bormite jedhe har'uma jedhe har'a Waaqayyo sinii lola waan ta'eedhaaf sin fayyisa waan ta'eedhaaf dhaabadhaa laalaa. Kam namatti tola. Yeroo Waaqayyo namaa lolu yeroo Waaqayyo namaa dubbatu dhaabatanii ilaaluun sin balleessaadha duubaa dhufaa kan jiru. Wanti dhaga'amu nama raasa baay'ee nama jeeqa baay'ee. Sagalee Waaqayyo keessaa gaafa laaltanii mi'a tokko isinii dabala. Sagalee Waaqayyo keessaa akka namni dhaabbanne wanta nama godhu oduu yookaan sagalee dhaga'amu akka ta'e. Macaafa Ermiyaas raajichaa 51 lakkoofsa 46 akkas jedha isiniin dubbisa maqaa Yesuusiin. Ermiyaas 51 lakkoofsa 46 akkas jedha. Barana oduu tokko hin dhageessu bara eegeres immoo oduu biraa hin dhageessu. Erga jallinni biyya lafaa irratti hojjetamu isaa warri biyya bulchanis humnaa walirratti ka'uu isaanii oduu yommuu dhageessan hin nayinaa hin sodaatinaa jedha. Barana oduu tokko bara eegeres oduu kan biraan dhageessu. Mootonni biyya bulchan yommuu walirratti ka'uu isaanii dhageessan hin nayinaa hin sodaatinaa jedha. Oduu gadheen bara kanas jira bara dhufus jira jedha. Garuu maal hin ta'inaa hin nayinaa hin sodaatinaa. Amma nama baay'ee irra kan jiru jekka ishee kana baay'ee dhagaa. Namni hundumtuu dargaggeessa jaarsa jaartii shamarroota keenya namoota hundumaa ola deemaa obbara irra kan jiru amma hafuura du'aati. Waayoo dhaga'e waayoo isa quunname phiraphiramaa sodaachaa oola. Ergamaan du'aa namoota baay'ee barareera. Warri biyya bulcha walirratti ka'uudha sagalee Waaqayyoo. Kun immoo kakuu haaraa keessa jedha. Gooftaa keenya Yesuus dubbateera Maatewos 24 keessatti. Wantoonni gara guyyoota dhumaatti ciniinsuu baay'ee fidan sochiin lafaa akka ta'u lolli akka baay'atu jaalalli namoota akka qabbanaa'u wanti dhaga'amu gurraan namatti kan hin tolle taateen ta'u hundumtu waan nama rifachiisan akka ta'u isa kana keessatti macaafni maayidha. Amma dhumaatti namni jabaatee dhaabbatee hin fayyaa'edha hin mo'ataa'edha. Sin sodaachisin ololli ammaa dubbiin ammaa wanti dhaga'amaa jiru jireenya kee irratti haa ta'u biyya kee irratti haa ta'u waldaa kee irratti haa ta'u maatii kee irratti fayyaa kee irratti haa ta'u waan seexanni labsaa jiru sun sobadhaan raawwatamu. Sirraa shaara waaqni waaqotaa hin garagalcha dubbichi. Akkuma Mardikiyaa irraa garagalche sirraas hin garagalcha Waaqayyo. Haleluuyaa. Ta duraa Phexros 5:8 maayidha. Of qabaa dammaqaayidha. Seexan nama jaajii keessanii akka waan beela'ee waa liqimsuu barbaadu nama liqimsuu barbaada. Akka leenca beela'ee waa liqimsuu barbaadu naanna'ee aadu nama liqimsuu barbaada. Leenci yeroo beela'uun aada. Seexani diinni keessanis akkuma kanaa naanna'een aada. Tisinan kennaa miti Waaqayyo. Dammaqaa jedhen of qabaa immoo jedhen. Amma tokko tokko gaafa laaltanii
horii karra guutuu jirtu. Dallaa tokko keessatti karra guutuudha abbaan karra horii isaa lakkaawwatee ol galfateera. Seeraan immoo cufeedha. Bineensi hamaan tokko haxxee kan ta'e otoo cabsee ol hin seeniin fagooma dhaabatee baay'ee huyyuusa, itti dhiyaate sin huyyuusa, sagalee dhageessisa. Horii sana keessa abbaan karraa cufee galeera mana isaatti. Isheen baay'ee dabeettii taate sagalee bineensa alaa dhageesseetu kararraa utaalti. Warri kaan nagaama ta'aa jiru. Sodaachuun ishee, pharapharamuun ishee akka ishee nyaatamtu ishee godha. Karra cabsitee baati, gaafa cabsitee baatu miidhamti. Karra keessa waan baateef immoo inni sila sagalee dhageesse bakkeetti waan ishee argateef akka salphaatti argatee nyaatee balleessaan. Iddoo amma dhaabattee jirtu si sochoosaa kan jiru, si raasaa kan jiru maayin. Deebii iddoo keetti dhaabadhu iddoo kee Waaqayyo moo ikkasii laata. Inni dhuma akka namni dhaabanne maaltu nama godha. Wanta ijaan argamudha. Inni tokkoffaan waan dhaga'amu, inni lammaffaan waan argamudha. Wanti argamus dhaabbii nama dhowwa nama raasa. Seera lakkoofsaa boqonnaa 14 gaafa dubbiftanii saba Israa'el warran jalqaba tuqee deebi'e warraan seera ba'uu 14 dubbadhee deebi'e sana Waaqayyo karaa walakkaatti akkas jedhan yaa Museedhe sabni kun biyyan kennuufiif jedhu amanaan jiru waan ta'eef gosa Israa'el warra 12 keessa filiitii aqanii biyyicha gaadanii adeeban ilaalanii adeeban ergeedhe. Museenis agaga Waaqayyo irraa fudhatee Aaroo wajjiniin gosa 12 keessa filee ergeen. Achi keessa warri maqaan isaanii dhaamu, warri waan gaarii keetti dhaamu, Iyyaasuuf Kaaleb wajjin dhaqaniiru. Warra 12 keessa dhaqanii ilaalanii dhufan biyyichi gaariidha. Wanta gaarii qaba. Garuu akkas jedha warri 10 gaafa deebi'an. Biyyichi illee akkuma Waaqayyo dubbate biyya gaariidha. Biyya migataadha. Ila biyyichi bareedaa ta'uu isaa jedhan. Wanta biyyichi baasu muka wayiniif hin dhumneerra waan nyaataaf hin dhumneerra ilaalaa jedhan. Gaariidha jedhan. Waaqayyo diinachi irra jiru arguu dadhabee miti argeera. Filatamanii immoo ergaman. Namoonni Waaqayyo filaniiru. Waaqayyos filateera jechuudha. Yaadikkatti walii galeera Waaqayyo. Dhaqanii booda maaliidhaan garuu warri 10 hin danda'amuudhaan. Biyyichi gaariidha garuu namoonni achirra jiran namoota jajjaboo waan ta'eedhaaf. Isaan kun fayyaatti nu nyaatu nu liqimsu waan ta'eef isaan biratti nuti akka quruphissaateedhaan. Gaafa isaan akkas jedhanii waldaan Israa'el guutummaan kana gaafa dhagaan jedha halkan guutuu iyyaa bulaniidha. Wanti ijaan argamu nama iyyisiisa. Namni waan arguu irratti Waaqayyoon agarsiisuu hin danda'u taanaan. Sabni kun akka inni iyyaa bulu kan godhe maalidha gaafa jettanii waan biyyicha keessa gaarii ilaaluu caalaa hamaa argani. Namoonni tokko tokko jireenya isaanii keessatti lola malee moo'ee kan argani. Qorumsa malee moo'ee kan argani. Dukkana malee kan argani. Namoonni tokko tokko karaa isaanii duratti bara isaanii fuulduraatti rakkina laalu, qorumsa laalu, moo'icha laalu. Namni garuu hafuura dhaabbataaf hafuura Waaqayyoo qabu moo'icha laala. Milkoomina laala, ifa laala. Qalbiin hafuura kee kan hin banamne. Moo'ichi kan sitti mul'anne. Gaaddidduu wayii, hurrii wayii sammuu keetti maramee kan jiru humna maqaa Yesuusin sirraa kan qunca'ee haa ta'u. Hurriin seexanni eenyummaa kee jireenya keetti haguuge kan ka'e haa ta'u. Dhagaa jabeessaa jecha kana. Wanti argamu dhaabbii nama dhowwa. Kanaaf sabni kun guutummaatti iyyaa bulee booddee Iyyaasuuf Kaaleb garuu akkas jedhan Museef Aroonidhaan mee takkaa sabni kun calaa jedhu ergaa qabna ergaa addaa qabnaa jedhan. Maal ergaan keessan jedhani sabni hundumtuu calje erga iyyee ka'ee booddee. Lakkii dubbiin akka jedhame miti jedhan. Jarri jiraachuu jiru garuu Waaqayyo gaaddidduu irraa kaaseera. Akka buddeenatti isaan nyaannaa. Waaqayyo gaaddiddee irraa kaaseera waan ta'eedhaaf hin aallan sodaatinaa jedhan. Aaraniinda uffata firratti cirani. Wanta tamma argaa jirtu kun ija kee ija namummaatiin ilaalte malee otoo ija Waaqayyoon ilaalte ija hafuuraan ilaalte salphaadha mo'amaadha. Maaliif immoo gaarii hamaaf wal bukkee jiru keessatti iji kee maaliif guddaa godhe waan hamaa ilaale hamaanuu hamaadha. Gaariinoo Waaqa gaariitu wajjin jira. Jireenya kee irratti, mana kee irratti, umurii kee irratti waan gaarii ilaali. Namoonni waan argan wanti isaan sodaachisu waa lamadha. Xumureedha. Dhagaa ishee kana bichaa. Maa inni namoonni tokko tokko waanuma gaarii jireenya isaanii irratti argan har'uma Waaqa godhanii ilaalu.
wanti gaariin nuti jireenya keenya irraa qabnus guddaa miti. Guddaan Yesuusidha. Innumtu dhaabbii nama dhawwata takka horii wayii yoo dhufe, manni wayii yoo dhufe, qabeenyi wayii yoo dhufe, ija keenyatti wanti kaleessan jirre yeroo mul'atu dhaabbii namoota baay'ee dhawwata. Wanta argatte gaarii Waaqayyo sii kenneen hafuura kee dhaabbiirraan buqqaasin. Inni kan biraan namoonni hamaa ija isaanii arganii akkuma ammaa kana qorumsa wayii arganii, lola wayii arganii, dhukkuba wayii arganii. Akkatiin dhaabanne si gochaa kan jiru waan gurra kee dhageesse moo waan ija kee agarte walirraa moo fagoo miti. Ijaaf gurri kun walirraa fagoo miti. Akkuma kana dhaga'uuf arguu gidduu fagoon akkan jiru jireenyi namoota kana lamaan hamma caman walirraa fagoo miti. Tokko tokko isa dhaga'uun hamma cama dhaabachuu dadhaba. Tokko tokko immoo isa arguunidha. Argis dhaga'is wanti jireenya kee irratti fedha Waaqayyoo ala dhufu tokkoyyuu hin jiru. Hafuura dhaabbataa qabaadhu garuu. Yoo dhaabatte Waaqayyo sii deebisa. Anbaaqoom wanta gaarii ilaalee dhabe gaaf tokko. Anbaaqoom boqonnaa 3:17 akkas jedhan dubbisa. Mukti harbuu yoo daraaruu dhaabaate iyyuu, mukti wayinii, mukti egersaas yoo ija godhachuu dhaabaate iyyuu, maasiin midhaan yoo baasuu dhaabaate iyyuu, hoolonni gorantoo keessaa, saawwanis dallaa keessaa yoo jiraachuu dhaabaatan iyyuu, ani Waaqayyotti nan ililcha, Waaqayyo sana fayyisuuttis nan gammada. Waaqayyo gooftaan jabina kooti. Inni akka borofa collee akkan ta'uun godha. Ameen. Yoo jiraachuu baatan gaarii eegee gaarii yoo ta'uu baate iyyuu, mukti harbuu, mukti wayinii, mukti ruwaamii yoo ija godhachuu dhaabaatan iyyuu, saawwanis karra keessaa, hoolonni gorantoo keessaa yoo dhibaman iyyuu, wanti ani eeggadhe hin jiru yoo ta'e iyyuu, ani Waaqayyo kootti nan gammada, nan ililcha, nan dhaabbadha. Akkan hin dhaabanne kan na godhu baay'eedha yoo ta'e iyyuu nan dhaabbadha. Mee jecha kana laphee keetti qabadhu. Akkatiin dhaabbanne wanti si godhu baay'ee ta'uu danda'a. Wanti argamu akkatiin dhaabbanne si gochuu danda'a. Wanti dhaga'amu akkatiin dhaabbanne si gochuu danda'a. Anbaaqoom iddoo dhaabbatanii Waaqayyoon eeggachuuf ta'u dhaabadhee Waaqayyo nan eegu. Koobicharas nan ijaajja. Iddoo qaba Waaqayyo iddootti si barbaadu. Lafa qaba Waaqayyo lafatti Waaqayyo si barbaadu. Iddoof lafa Waaqayyo si barbaade takkatiin dhaabbanneedhaaf. Waa dhageessee raafamaa kan jiru. Waa argitee raafamaa kan jiru. Waa arguu barbaadde immoo iddoo kana homtuun jiru lafa onaadhaaf fiigi kan siin jedhu. Waaqayyo garuu dhaabbadhu kan siin jedhe. Dhaabbadhu lafa Waaqayyo si dhaabetti. Waaqayyo gaaffii keef deebii laata. Deebii sii laata Waaqayyo. Kanaaf hafuura dhaabbataa qabaachuun moo'icha nama kennu. Injifannoo namaa kennu. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri yaada garaa kee ijaaru. Hafuurri namummaa kee iddoo Waaqayyo dhaabadhu siin jedhe siidhaaf har'aa qabeessiifaa kenna. Akka namni hin dhaabbanne kan nama godhu. Lafa Waaqayyo dhaabbadhu namaan jedhe akka namni hin dhaabbanne kan nama godhu inni tokkoffaan maalidha gaafa jettan wanta gurraan dhaga'amu, sagaleen dhaga'amu dhaabbii nama dhowwa. Inni lammaffaan wanti ijaan argamu akka namni hin dhaabbanne nama godha. Jechuun wanti ijaan argamu al takka waa ijaan arguu barbaaddanii, waa barbaaddanii, waa eegdanii hin jiru yoo ta'e fiigi siin jechuu danda'a. Mana Waaqayyo si dhaabe, lafa Waaqayyo si dhaabe, gaa'ila Waaqayyo keessa si dhaabe, achi fiigi kan siin jedhu waan gaarii eegdee kan abdee Waaqayyo garuu dhaabadhu kan siin jedhe lafa onaayyuu haa ta'u dhaabbadhu. Waaqayyo barii haaraan si yaadata. Lafa Waaqayyo hin jirre tuta namoota baay'ee gidduu dhaabattee Waaqayyo si wajjin hin jiru taanaan leeyya'uu keerra lafa namoonni hin jirre lafa onaa dhaabattee Waaqayyo si wajjin jiraachuun hin caala. Har'aaf fakkaata malee iddoo Waaqayyo nama dhaabe boriinsaa eebba ulfina kabaja baataa hafuurri kun sirratti haa raawwatamu. Maqaa Yesuusiin. Ameen.